Ilaalchi waan dhaabbataadha moo waan nuti jijjiiruu takkaammoo filachuu dandeenyu? Ilaalcha yeroo tokko horannee jijjiiruu ni dandeenya. Ilaalcha keenya jijjiiruun yoo kan danda'amu ta'e akkamitti jijjiiruu dandeenya? Ilaalcha keenya jijjiiruudhaaf maal godhuu qabna? Gaaffilee kanneenii fi kan kana fakkaataniif har'a deebii isaa argattu. Kanaaf itti dhiyaadhaa. Ilaalchi keenya waa hunda keenya murteessa. Mee seenaa kana haa jalqabnu. Gaaf tokko dhaabbanni biyya Ingiliizitti kophee tolchu tokko biyyoota Afrikaa keessatti daldala kophee jalqabuu barbaade. Daldalli kun galii hangam akka argamsiisuu danda'u beekuuf namoota lama gara Afrikaatti erge. Namoonni lameenuu gara ardii Afrikaa dhufanii eega qorannoo gaggeessan booda gara biyya isaaniitti deebi'an. Namoota lameen keessaa inni tokko bu'aa qorannoo isaa yeroo ibsu ardii Afrikaa keessa nama kophee uffatu tokkollee hin garre. Hundi isaaniituu miila qullaa deeman. Biyyoota Afrikaa keessa hojii akkanaa niin hojjedha jechuun maallaqaa fi humna ifii balleessuudha. Hojiin akkanaa achitti ni milkaa'a jechuun waan hin fakkaanne. Daldalli akkanaa biyya Afrikaa keessatti nu hin fayyadu jechuudhaan waan arke namoota saniif gabaase. Namoota lameen keessaa inni lammaffaa yeroo bu'aa qorannoo isaa ibsu nama kophee uffatu tokkollee biyyoota Afrikaa keessa hin agarre. Hundinuu miila qullaa deeman. Kana jechuun qabeenya hin tuqaminiitu ardii Afrikaa keessa jira jechuudha. Namoota dila sanitti kophee gurguruu dandeenya. Namoota san kophee akka itti uffatan barsiifnee san booda mi'aa kophee eega baran booda kophee yoo itti gurguranne gatii hanga nu baasu osoo hin taane hanga nuti feenu argachuu dandeenya. Nuutu gatii keenya murteeffate jechuudha. Carraa guddaan akkasii nu dabruu hin qabu. Kanaafuu ardii Afrikaa keessatti daldala kophee jalqabuu qabna jechuudhaan namoota isa ergeef waan arge gabaase. Agartanii namoonni lameenuu qorannoo gaggeessan rakkina wal fakkaataa argan. Isaan lameenuu namoota kophee uffatu tokkollee hin garre. Garuu wanta argan akka itti hubatan waliif faallaadha. Inni tokko ardii Afrikaa carraan guddaan akka jirutti hubate. Uummanni kophee uffachuu dhabuu akka rakkootti osoo hin taane akka hiree gaariitti akka carraa guddaatti hubate. Inni kaan garuu uummanni kophee uffachuu dhabuu kana akka rakkoo guddootti arge. Gufuu guddoo godheeti lakkaa'e. Carraa guddaa jiru hubachuu hin dandeenyu. Duuba garaagarummaan namoota lameen kanaa mee maal isiniif fakkaata? Garaagarummaan namoota lamaanii ija waa itti arganii miti. Namoonni lameenuu ija ni qaban. Ijji isaaniis fayyaa qabdi. Sammuudhaas miti. Isaan lameenuu sammuu ni qaban. Garaagarummaan isaanii ilaalcha isaaniitii fi yaada isaaniiti. Akka itti yaadan, akka itti waa hubatan, ilaalchi addunyaaf qaban garaagarummaa guddaa qaba. Kanaatu wanta wal fakkaataa kanuma argan akka adda addaatti akka hubatan isaan taasisa. Agartanii ilaalchi keenya gocha, jecha, yaadaa fi miira keenya to'ata. Ilaalchi jiruu fi jireenya keenya keessatti akkaataa itti hojjennu, akka itti dubbannu, akkasumas wantoota hojjechuu qabnuu fi wantoota hojjechuu hin qabne murteessa. Kana malees ilaalchi keenya akkaataa wantoota agarruu fi wantoota dhageenye itti hubannu murteessuu keessatti qooda guddaa qaba. Walumaa galatti ilaalchi nuti qabnu, ilaalchi keenya waa hunda keenya murteessa jechuu dandeenya. Milkaa'inaa fi guddinni ilma namaa ilaalcha irraa jalqaba jechuu dandeenya. Kana jechuun namni tokko milkaa'ee sadarkaa guddaa gayuun yookaan milkaa'ina hanqatee kufuun ilaalcha isaa irratti hundaa'a. Namoonni milkaa'an naaduraan uffatanii addunyaan daawwatan kan namoota kaan irraa garaagarummaa guddaa qaba. Wantoota addunyaa jiranii fi wantoota addunyaa irratti ta'an wantoota guyya guyyaan uumamanii fi wantoota jiran namoonni kun akka itti hubatan hedduu garaagarummaa qabu. Naaduraan waanuma tokko akka waan adda addaatti akka arganii fi akka hubatan isaan taasistu ilaalchi isaaniiti. Barattoonnis barnoota baratanii iddoo guddaa gayuuf wantoonni isaan barbaachisan hedduudha. Wantoota isaan barbaachisan keessaa qabeenyi, iddoon itti baratan, haalli keessa itti baratan, deeggarsi isaan argatan wantoota isaan barbaachisan keessaa isaan muraasa ta'uu danda'an. Ta'us isaan kana caalaa utubaa guddaan milkaa'ina barattoota kanaa murteessuu danda'u. Inni akkaan barbaachisaa ta'e ilaalchi isaaniiti. Ilaalchi barataan barumsaaf qabu kan sirrii yoo ta'e haala kamiyyuu keessatti barataan san barachuu fi barumsa isaa gara fuulduraatti tirachiisuu ni danda'a. Garuu gaafa akkaataan inni itti yaadu jallate ilaalchi isaas ni jallata. Akkaataan inni addunyaa itti argus guutumatti jijjiirama. Karaa guddinaa akka karaa kufaatiitti hubata. Waan hojjechuu qabu milkeessuuf sababa barbaaduu lakkisee wanta san hojjechuu dhabuuf sababa barbaada. Barnoota baratanii milkaa'uun qormaata irratti qabxii gaarii galmeessuun yookaan dorgommii tokko irratti hirmaatanii injifachuun ilaalcha irraa jalqaba jechuudha. Barataan barumsaaf ilaalcha gaarii hin qabne hangamillee haala mijataa argatus barumsa sirriitti barachuu hin danda'u. Barataan kun mana barumsa addaa kan barsiisota gahumsa qabanitti yoo baratees maatiin isaa meeshaa barumsaa yoo isaaf guutaniis
ilaalchi isaa yoo hin sirroofne sadarkaan isaa jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf inni yeroo hunda akka itti baratan osoo hin taane akka itti barachuu hin qabne qofa yaada. Barnootatti cimuu sababa barbaaduu dhiiseeti barnoota dhiisuuf sababa barbaada. Yeroo waa'ee qormaataa yaadus inni waa'ee kufaatii, waa'ee hin danda'amuu jiru qofa yaada. Wanti hubachuu qabdan waa'ee qormaata kufuu osoo yaadaa jirtanuu qabxii gaarii galmeessuun inuma hin danda'amu. Ulfaataadha. Kanaaf ilaalcha keessan sirreessaa.